Haayilaa Bakaree. Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne dubartiidhaaf maal jenna? Dubartiidhaaf muummittiidha. Nama maraacha. Nama maraache waan dhabe sayyoo narkatin ni maraata. Tole pirezidaantiin Raashiyaa eenyume? Bilaal Meer Puutiidha. Kan Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed. pirezidaantiin Itoophiyaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Kana saniin qaateetti qaataa waan sanitti saniif ni dabalaan ni sanbaana malee walqunnamtii saalaa jimaan ni qannasa malee hin dabalu. Ashamaa. Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota YouTube channel Dr. Naafiyaal Geetu Official. Kun YouTube channel keessan odeeffannoo fayyaa mana keessan teessanii kan argattan akkasumas immoo kan ittiin bohaaraa irraa barattanidha. Sagantaa keenya guyyaa irraatiinis immoo afgaaffii baarsoo hawaasa keessa deemnee social experimentii hojjenna. Yookiin immoo gaaffiiwwan straight question gaafanna jechuudha. Kanaaf hanga xumura sagantaa keenyaatti nu hordofaa isin jenna. Har'a eenyu waliin jirra? Qeerroo arge tokko waliin jira kan nu gargaaraa jiru. Ashamaa harka fuunii kabajamtoota hordoftoota YouTube Dr. Naafiyaal Geetu Official. Maqaan koo Nuur Abdallaa Jaamaa kan jiraadhu magaalaa Direedawaati. Arrabikitti argamu magaalaa harka keessatti argama. Tole baga nagaan dhuftee Nuur siin jenna. Egaa Direedawaa dhuftee jirta. Har'a magaalaa Harar biyya jaalalaa biyya Qashtii jirra. Deemnee hawaasa gaaffiiwwan tokko gaaffii bohaarsoo tokko gaafanna. Namoonni baay'eenis ta'anii ittiin bohaaraa. Bohaartiin egaa soora sammuu keenyaati. Mana keessan ta'atii utuu waan tokko hin kaffalanii ittiin bohaaraa isiniin jenna. Gatiin seesaa waan tokko isin gaafannu hin jiru. Maal gochuu duwwaadha kan isaan irraa eegamu? Fiidiyoolee muraasa isin waraabne jirra. Isin wanni irraa eegamu saabskraayibii teessaadhaan dooytanii sheerii ammoo boksitanaan laayikii immoo quba kanaan akka gootan koomentii keessatti yaada harkaan akkasii akka nama koompitara kiiboordii fayyadamuutti akka nu bareessitan isiniif abdadha. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya sagantaa keenya jalqabnee jirra. 100% itti bohaartu, itti bashannantu, irraa barattu jennee yaadna hanga xumura sagantaa keenyaatti. Nu faana tura. Kana qofa miti kaameraamaaniin keenya guyyaa irraas. Abbo akkam jirtu? Nagaa abbaa. Mee maqaan keenya? Hussein Bakar Ibrahim naan jenna. Hussein Bakar Ibrahim. Nagaami? Nagaa. Gaaffii muraasa si gaafanna eeyyamamaadhaami? Gaaffiin jalqabaa yeroo baay'ee guubaa yeroo arginu namni maraatee ni arginaami. Mee namni maaliif maraata? Waan irraa maraate gaammatuma isaati irraa sammuu isaati irraa akka hin beekne gaa. Mee maal fa'a wanti nama maraachu maal jettee yaadda? Qalbumaatu akka qalbuma tanaa irraa jijjiirama. Jaalalli nama maraacha? Jaalalli nama maraacha. Nama maraachee waan dhabe sayyoo narkatin ni maraata. Kanaafi jaalalli nama maraachuu danda'a jechuudha. Dhiiraafi muummicha ministeeraa yoo jenne dubartiidhaaf maal jenna? Dubartiidhaaf moo? Dubartiin? Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne? Giiftii jennaan. Malee muummicha ministeeraa hin jedhamtu? Giiftii jennaan ka jaartii. Jaartii? Giiftii jennaan. Galatoomi. Jimaan fedhii wal qunnamtii saalaa ni dabala moo ni hir'isa? Ni dabala. Ni xiqqeessa. Isaan ni dabala jechaadhaati maal jettu? Ni hir'isa. Ni hir'isa. Mee akkamitti dabala obbo? Akkamitti dabala? Agoo mirqaane waama sanatti kaa'an. Gadhaaf ogguu mirqaan ni dabala? Ni dabala. Mee ati immoo ni hir'isa jechaa jirta? Itti hir'isu. Hoggaanii fi jimaa hedduu ni qamaata. Fedhii wanni dhaasan si keessatti ni adaraayisa. Kanaafuu jimaan ni hir'isa malee hin dabalu. Mee waliigalaa abbaan immoo ni dabalaa jechaa jiru. Mirqaantee mirqaana saniin qaateetti qaataa waan sanitti saniif ni dabalaan ni sanbaana malee walqunnamtii saalaa jimaan ni qannasa malee hin dabalu. Haayilaa Bakaree naan jenna. Haayilaa Bakaree. Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne dubartiidhaaf maal jenna? Dubartiidhaaf muummittiidha. Muummitti? Kanaaf muummitti ministeeraa jenna jechuudha. Muummitti ministeeraa jenna. Tole haa ta'u. Mee jimaan Harargee keessatti beekamaadha. Ni qamaa taate? Qaceeleetiin qaba. Akkaaniin qaba waan. Nama hundirrinaa qabachuu dandeessa. Mee jimaan fedhii wal qunnamtii saalaa ni dabala moo ni hir'isa? Ni hir'isa. Akkam godhee hir'isa? Haa bakkaan si gochuu dandeessu jimaa kana jechuun dhaban dandeessuunis hin dandeessu dhalaa kana. Akkam jechuudha? Maal atootuma fedhii dhalaan kun sirraa ba'a maal si godha?
Damee sirraa baasa. Damee sirraa baasa. Waan akka dandeettii hin dandeessu jechuudha. Dandeettii wal qunnamtii saalaa hin dandeessu jechuudha namni jimaa qabu. Dhiisitti kaasa malee garuu wal qunnamtii saalaa irratti sin jabeessu. Sin jabeessu. Sin jabeessu. Okay, yaa galatoome. Gaaffiin itti aanu yeroo baay'ee qoricha haruusaa waan jedhamu jira. Qoricha haruusaa naa kenni jedhanii mana yaalaa dhufanii yoo nu gaafatan argina. Dawaan haruusaa yookiin qoricha haruusaa maali? Maal jechuudha? Kanina fudhatanii beekan. Kanina fudhatanii. Maaliif fudhatu? Dadhabbii irraa fudhatan. Dadhabbii jechuun maal? Dadhabbii haruusa irraa fudhatan kaa. Dadhabbii haa ta'u dadhabbii qaama sarraa dadhabbiin harka duraa fudhata jechuudha. Dadhabbii sarraa fudhatu jechuudha. Garuu qoricha kana fudhachuun akka fudhatan ni gorsitaati. Qoricha akka fudhatan hin gorsu. Maaliif mee? Hin danda'u kun miidhaa hedduu namarra fida. Yaaltee beektaa? Yaaleen beeku waan dhagee beeku bee. Telesh galatoomi. Mee namni tokko maaliif maraata? Yeroo baay'ee namni ni maraata. Yookiin sammuun dhibee sammuu maaliif qabaata? Yookiin maaliif maraata jettee yaadda? Wanni maraatuuf namni kun waan qabu dhabeerraas waan qabu yoo dhabees fedhiin isaa yoo guutamuu baates waan dura akka haalli sun mijaa'uu yoo baateef kana kan bakka maraachuu danda'u malchiisa gaa. Kanaaf waan fedhii qabu sana guutamuudhaaf yoo baate namni sun ni maraata jechuudha. Yaadarra ga'u sana yoo dadhabe yaada taa'ee odoo qamee taa'ee yaadee waan sana yoo dhabe boodarra yaada san hojiirra ga'u dadhabe ni maraataa jechuudha galgala keessa jechuudha mataan kun. Pireezidaantiin Raashiyaa eenyume? Raashiyaa gidduu kana gaa biyya sodaachisaa jirti. Wannan gaafa hin beekne kana hin irraa fadheen. Ishi pireezidaantiin Itoophiyaa eenyu jedhama? Doktor Abiyyi Ahmed. Muummichi ministeeraa hoo? Doktor Abiyyi Ahmed. Lamaanuma isaati? Ayyoo akkam? Nagaya. Mee maqaan kee eenyu? Anamu. Maqaa keessi gaafadhe baraayyoo. Maqaan kiyya guddaadha. Maalitti beeka nama guddate? Mardiyaa sani. Adde Mardiyaa. Nagaa keessanii? Nagaya. Mee gaaffiis gaafadha? Gaaffiin tokko namni yeroo baay'ee sammuun ni darbaami ni maraata. Namni mee maaliif maraata jettee yaadda? Namni maraatu haa. Yooma waan fedhu dhabe maraata haa namni. Mee waan akkamii yoo dhabe faa maraata? Fuudha fedhee fuudha dhabees ni maraata ji. Qabeenya hirkatee qabeenya dhabees ni maraata. Dalagaan dalagu yoo qixxaachuu fi baattees ni maraata namni. Namni yoo fuudha dhabe ni maraata? Nama maraata argitee beektaa? Arge. Maqaan kee eenyume? Abdii Maammadin jedhama. Abdii Maamad gaaffiis gaafadhu jira. Yeroo baay'ee namni ni maraata jedhama. Fakkeenya yommuu sammuun darbu jechuudha. Keessumaa naannoo kanatti baay'ee heddummaata. Namni maaliif maraata jettee yaadda? Namni tokkoffaa waan inni maraatuuf tokko sababa baay'ee qaba. Kana keessaa tokko fedhinnaa isaa yoo dhabe tokko jaalala nama jaalate san akka malee yookaan waan yeroo silaa barbaadisaniif furuu dhabuudhaan yookaan namni san ammoo nama biraa jalaa hirumuudhaan kanarraa kan ka'e maraachuu danda'a. Lammaffaa irratti namaa wajjiniin fakkeenyaaf qabeenya irratti qabeenya isaas yoo kan inni fi namaa walitti qabaatanii namaa yeroo adda ba'an haalaan addaatiin miidhaan isarra gaggeeffamu ta'e sammuu isaa cinqamuu fi humnaa ol yaaduu irraa kan ka'e ni cinqama. Kanarraan sammuu isaa miidhaan irra ga'uu danda'a. Kanarraa kan ka'e irri maraachuu danda'a. Tole mee jimaa ni qabaata moo qabaata? Ni qaba. Mee jimaan yookiin caatiin fedhii wal qunnamtii saalaa ni dabala moo ni hir'isatte yaadda? Fedhii wal qunnamtii saalaa kana ani akka mataa kootti yoo inni fi ofirraa ka'e dhiibbaan irratti geessisa jedhee yaadu garuu akka walii galaatti immoo caatiin jimaan wal qunnamtii saalaa ni hir'isa. Mee akkam godhee hir'isa? Itti hir'isu fakkeenyaaf namuutu amala fedhii saalaa kanarratti amala adda addaa qaba. Kan torbanatti kan itti hajamu jira, kan baatitti hajamu jira. Kana rakkoon deemee geessisu tokkoffaa dubartii san gammachiisuu irratti rakkoo qaba. Akka amala abbaarraa kan ka'e. Kanarratti dhiibbaa inni qabu fedhii san siree isaaniif haadha manaatti yoo illee yeroo itti gammachiisuu dadhabdee kanaan gara gaa'ela diiguutti yeroo deemamu jira. Kanarratti dhiibbaa ni qabaate jeetee yaada. Galatoomi. Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne fakkeenyaaf muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi miti. Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne dhalaaf maal jenna? Dhalaadhaafis muummicha ministeeraatu jira.
Dubartiidhaafis muummicha ministeeraa amma jira. Muummitti ministeeraan jennu. Muummitti ministeeraan jira. Muummicha ministeeraa amma jira. Galatoom. Gaaffiin itti aanu qoricha aruuzaa waan jedhamu jira. Yeroo baay'ee mana yaalaa dhufanii qoricha aruuzaa naaf kenni jedhu. Qoricha aruuzaa maalime? Qoricha aruuzaa akkaaniifin qorannoo fi ammas waan dubbisuurraa waan dhagee fi ammas akkuma biyya keenyatti illee namni tokko tokko dhaqee kan fudhatu ni jira. Kunis dawaa kiniina. Kiniina meeshaa kaasu maal jedhanitti kun gonkumaa hin barbaachisu. Meeshaa kaasu jechuun maal? Meeshaa saalaa? Meeshaa saalaa. Kan kaasu jechuudha kun gonkumaa hin barbaachisu akka kiyyatti. Rakkoon xiinsammuu kan qabaate yoo ta'e gara mana fayyaa deemee yaalee dooktara fayyaatti mari'achiisee achirraan fayyaa isaatiif dhibdee isaa dawaa argachuu ni danda'a. Kan ammoo guyyaa keessaa dhaqee dawaa fudhatee haadha manaa bira dhaqu kun gara gaa'ela isaanii deebi'utti deebi'u. Kiniina inni fudhata overdoozii ta'a fedhiinsaa hisaaba alatti waan ijaa kan ammoo deemee ispeeshaalii naannoo keenyatti Harargee kanatti namni waan akkasii jedhamu qaceellutti baay'ee xiqqaadha. San kan guyyuma fuudhee guyyaa lammeessaa gaa'elli isaanii kan diigame jira. Miidhaa adda addaa haadha manaa sanarra geessisa jecha. Saniifuu kun hin barbaachisu kakiyyatti. Hin barbaachisu yoo ni fi rakkoon sun jiraate xiinsammuu isaa rakkoo isaa jiraate kan of wallaanuudhaaf yaada argachuu qaba. Mana haakimaa deemee ogeessa fayyaatirraa yaada fudhatee galee yaada isaa sunitti hojjechuudha malee fakkeenyaaf fedhii kaasuudhaaf wantoota godhamantu jira. Wantoota garuu sun sirnaan isteeppiidhaan akka ogeeyyiin fayyaatti himtutti yoo godhate rakkoo kana furuu qaba jeetii yaada. Gidduu kana waa'een namicha tokko ni dubbatama. Pirezidaantii Raashiyaa. Pirezidaantiin Raashiyaa eenyume? Vladimir Putinidha. Vladimir Putin. Pirezidaantii Yukreenoo? Pirezidaantii Yukreen maqaa isaa na jalaa badee malee inni maaganaa irratti xiqqaadha. Pirezidaantiin Itoophiyaa? Muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed. Saalawarqi Zawudeeti. Saalawarqi Zawudeeti. Saalawarqi Zawudeeti. Addi Saalawarqi Zawudeeti. Tole dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne dubartiidhaaf maal jenna? Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne dubartiidhaaf. Maal jenna ani yaadadha xiqqoo. Muummittiidha? Muummittiin dhiiraaf yoo jenne ministeera jenna. Ministeera malee muummicha hin jedhamtu. Eshi kayitaanu jimaan yeroo baay'ee Harargee keessatti ni beekama. Mee jimaan fedhii wal qunnamtii saalaa ni dabalamoo ni hir'isattee yaadda? Jimaan akka kiyyatti fedhii wal qunnamtii saalaa ni hir'isa hin dabalu. Akkam godhee hir'isa? Amma akkatti hir'isu jimaa kana oguu qamaanii fedhii qabaatullee fakkeenyaaf yeroo san jechuu saal qunnamtii san bal'inaan waan godhuu hin dandeenyeef hir'isa. Hir'isa jechuudha. Gaaffii itti aanu. Namni yeroo baay'ee ni maraata. Namni maaliif maraata? Sababa maalirraa kan ka'e namni kan maraatu? Namni maraatu kun sababa baay'ee qaba. Namni maraatu kun sababa baay'ee qaba. Wanni irraa maraatu gariin fedhii dhabuudhaan gariin jaalalarraas ta'uu mala. Isii fedhuma qaama isaatirraa dhabee fedhii takka nama jaalate yoo dhabe sanirraa malaachuun ni mala. Harargee keessatti waan tokko ni beekama. Yeroo baay'ee qoricha aruuzaa yookiin dawaa aruuzaa waan jedhamu jira. Mee qoricha aruuzaa yookiin dawaan aruuzaa maali? Amma akka Harargeetitti qoricha aruuzaa dawaa aruuzaa hagguu jedhan qoricha jechuun beeytee dawaa namaa kennamu. Yoo kan namni san jechuudha saal qunnamtii dadhabu taate gisee san jechuu waan akka mukaatiif kana warri itti godhee qoricha san godhuu fi san immoo qoricha aruuzaa jechuudha. Isa jechuudha. Abbaan Gammachiis ilmaan ja'a qaba. Caalaa, Caaltuu, Tolaa, Toltuu, Boonaa kan hafe maqaan isaa eenyu? Sama. Maqaan isaa eenyu? Maqaan isaa hin beeku. Dhaggeeffatu si hima irraa si deebi'a. Abbaan Gammachiis ilmaan ja'a qaba. Si galu jiraami? Abbaan Gammachiis ilmaan ja'a qaba. Tolaa, Toltuu, Caalaa, Caaltuu, Boonaa kan hafe eenyu? Maqaan isaa Boontuu. Akkamitti boontuu ta'a? Akkatti ta'u. Irraa si deebi'a dhaggeeffadhu. Abbaan Gammachiis ilmaan ja'a qaba. Caalaa, Caaltuu, Tolaa, Toltuu, Boonaa kan hafe garuu eenyu jennaan? Caalaa. Boontuu.
Jimaan beeytaami? Jimaan beeytaami? Jimaan gisee haadha manaa gadi dabalamtee waliin raftu miidhaa qabamu hin qabu. Akamus ni jira kan kamne jira. Ni akkamitti qabaa akkamitti hin qabne addunyaa baasi. Awwaal yaada ada mana ande bege jira. Maaltu akka dadhabu godha? Jimaati ga. Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne dhalaaf maal jenna? Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne dhalaadhaaf immoo muummicha ministeeraa waan jennuun ka dhalaadhaan. Maalitti jennare? Muummitti illee waan ka jennu natti hin fakkaatu. Giiftii. Giiftii jenna? Haa ta'u ishee gaaffin itti aanu namni yeroo baay'ee sammuun isaanii dhukkubsatan sammuun ni dhukkuba yookiin ni maraata jedhama. Namni sababa maalirraan kan ka'e kan inni maraatu yookiin immoo sammuun isaa kan dhukkubsatu sababa maalirraan kan ka'e ta'edha. Ani akka kootti jechuun namni tokko ni yaadallee ta'a. Tokko yaadarraa ta'uu danda'a. Rakkoo mana keessa jirurraa ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf haadha manaatiif abbaa manaa yoo ta'an yoo walii galuu dadhaban yeroo baay'ee irra deebi'anii yoo kan wal lolan ta'e sababa kanaan illee maraachuun ni danda'ama. Kun immoo xiinsammuun namaa uumamaan nu gargara waan ta'eef yaada xiqqoo yaadee maraachuu danda'a jechuudha ilmi namaa. Kanuma natti fakkaataan akka. Yoo dhiirri tokko fuudhuu dhiisee ni maraataa jette hayyoon keenya tokko. Ani hin beeku kaasanii waan irraa beeku hin qabu. Tole gaaffiin itti aanu jimaa yookiin caatii yeroo baay'ee Harargee biratti Harargee keessatti beekamaadha. Ni qaba dhiirri miti ree. Walqunnamtii saala irratti dhiibbaa ni qaba. Ni hir'isa moo ni dabala fedhi? Ani hin beeku garuu ana Harargeetti illee dhalanne Harargeetti illee guddanne Harargee kana niin dhufee egaa Harargee kana dhufee waggaa afuraffaa kooti bara kana. Heerumteetta? Heerumeera. Abbaa manaa kee ni qabaa? Hin qabu. Kanaaf hin beekudha. Dhiiraa muummicha ministeeraa yoo jenne dhalaaf maal jenna? Dhiiraan muummicha ministeeraa yoo fakkeenyaaf amma muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiyyi miti. Dhiiraaf muummicha ministeeraa yoo jenne dhalaaf maal jenna? bakka saasan jiraattee moo isiin bakka saasan yoo jiraatte giifti ture dhagaa maal yoo bakka saasan yoo jiraatte Giifti dureen ni haadha manaa muummicha ministeeraati. muummicha ministeeraati. Tole ishi. Abbo Raashaa ni beektu biyya Raashaa jedhamtu. Pirezidaantii Raashaa eenyu? Pirezidaantii Raashaa gidduu kana nama sodaachisaa jiru eenyu maqaan isaa? Kan hin beekne isa kana fa'aa beeka. Vilaadimiir Puutiidha. Vilaadimiir Puutiin galatoomi. Mee jalqaba abboo waan tokko kaasanii turan namni maaliif maraata kan jedhu irratti sababa namni maraachuu danda'uuf maaliif yeroo baay'ee sababa isaa beekuun gaariidha. Kaan dhahicha rabbiiti ka jehu jira. Kaan jinni dhee ka jehu jira. Mee namni maaliif maraata? Namni waan maraatuuf ta duraati waan fedhe san dhabuunis ni maraachiti. Jaalalli malee yoo qabe jaalala kanaanis ni maraata jechuudha. Wanni isaa waliin laaqama. Carraan biraa garuu kanumatti wanni kana dhufee isa maraachuun jiru sammuun isaa waan barbaade guuttachuu dhabe. Qoricha Aruuzaa waan jedhamu jira. Qorichi Aruuzaa maali mee abbo? Qoricha Aruuzaa yoo meeshaan diddeema yoo akkam haa ta'u. Maalidha mee abbo? Maali qoricha Aruuzaa yoo meeshaan diddee dawatti barbaadan ka. Kanaaf qoricha Aruuzaa jedhama? Harargee biratti ni beekama beektaa yeroo baay'ee qoricha Aruuzaa jedhama. Kanaafis gaafa. Kaniinaas ni fudhatan. Kaniinaas kaakuma dhaqanii ni fudhatan. Yoo meeshaan didde? Meeshaan didde. Mee maal jettati qoricha Aruuzaa waan jedhamu jira? Qoricha Aruuzaa ku jennu haajaa irratti haajaa baantamoo jara lamee wal qunnamuu baante. Wal qunnamu jara lamaan. Qoricha yeroo baay'ee abbaan manaa dhufee dhiira dhufee fudhata beekte mana yaalaa dhufanii qoricha Aruuzaa naa kenni jiru mana yaalatti. Mana yaalaa dhufe maal jeete mushurraa kiniin jeetis ni fudhata. Maal seeta isuma tana wal sodaa irraayis ni dhufa wanni sanii dura isii tana tattabachiisuudhaan haala gartee simmeetiin itti dhagahame godhuun qoricha tokko kunis. Yoo meeshaan ka'uu diddee jiru. Yoo meeshaan ka'uu diddee akkasittis ni qaba wal sodaa irraayis ka dhufu hogguu haara inni walitti dhufu. Deebeechiis dabalee humna biraa harkachuuf mushurraa kiniin jedhanii waan farmaasii bitan tokkos ni jira. Ta duraati qoricha Aruuzaa isii wajjiniin hariiroo wanni uumamatan. Kanaaf innillee qoricha gara qorichaa osoo hin deemin ofiisaa of yaaluu danda'a jechuudha. Mee akkamitti of yaala jettanii yaadda abbo? Mee taphachiisuu qaba. Taphachiisuu yeroo jettu maal gochuu? Isitti dhiyaatee jaalala agarsiisu isiinis agarsiisu waannaan isii yoo isa agarsiifte fayyanni. Akkam tolle pirezidaantiin Raashaa eenyu? Bilaal Meer Puutiidha. Kan Itoophiyaa? Dr. Abiyyi Ahmed. Pirezidaantiin Itoophiyaa?
Muummichi ministeera Itoophiyaa. Hunda ol fedhiin keessan jalqabaa fayyaa ofiif maatii keessaniif dursa kennu akka ta'e ni hubanna. Giddugala wal'aansaa speeshaalaayizdii haadholii daa'immanii fi dhibee keessaa lubbu. Speeshaalistoota olaanoo ogummaa fayyaaf muuxannoo gahaa qaban qofaan osoo hin taane meeshaalee wal'aansa fayyaa ammayyaa of teeknooloojii jabanaa kanatu hafee hin qabne laaboraatoorii sadarkaasaa eeggate dijitaal X-ray 4D ultrasound akkaataa filannoo keessaniin kutaalee mijatoo sadarkaa VIP'n ciiftanii yaalamtaniin kan gurmaa'e giddugala wal'aansa fayyaa ammayyaati. Fayyaa maatii keessanii eeguuf kan dhaabbate giddugala wal'aansa speeshaalaayizdii lubbuutti tajaajilli hordofii ulfaaf deessisuu tajaajilli wal'aansa addaa daa'imman kichuu fi tajaajilli baqaqsanii yaaluu olaanaan haalaan kennamu. Kana malees tajaajilli wal'aansa dhukkuba kaansarii dhala dhabuu kalee fi duruu kan kennaman yoo ta'u onnee fi sirni narvii dhibaman wal'aanamanii hojii isaanii dileetti deebi'u. Giddugala wal'aansaa speeshaalaayizdii haadholii daa'immanii fi dhibee keessaa lubbu. Teessoon keenya Saaris Adeebabaa giddugala dhaabbata fannoo diimaa cinatti argama.